warra kana guuranii mana hidhaatti naqanii jechuudha. Inni kun itti fufu. Abbaan fixulleen jiru yoo Oromoon hin fixatin. Burraayyuu sabbanniif sulultaan waggaa tokko kana keessaa gaga gurgurame waggaa 20 darbee keessatti gurgurame lafti. Amma akka gurguramaa jiru. Baduu fidhamoo baqachuu fidha kana godhuu namaan galu. Seetilarii fi birookeriin mootummaa ijaarratanii danqaatti seensisanii akka inni dhuma arganne sabni akka walitti bu'u gaaffii bara dheeraa akka ta'u qeerroon akka itti dhumatu lubbuun nama akka itti darbu ka godhu warra kana. Namni lafee abbaasaaf lafa abbaasaa irratti hin duune hin jiru. Hin laaffatu waan laaffatu natti hin fakkaatu. Gaangisterii South Africa bargaaf tokkotti balleessuun hin danda'amu ulfaata. Gaangisterii Roomaa balleessuun ulfaata. Kan Naayiroobii illee balleessuun ulfaata. Humna qabani, maallaqa qabani, loltuu qabani. Kan nama ajjeesu kan nama hudhu qabani. Mana manatti qabani. Taaksii gibira kaffalee kan mootummaa jiraachisu isaani. Gaafa mootummaan filatamu maallaqa namaa hiree ka filachiisu isaani. Mootummaa kana istaag gochisiisuu danda'u. Maallaqi Itoophiyaan qabdu harka isaanii jira. Laafaan ta'u. Anayyootu ta'e akka laafaatti kana jijjiiruu hin danda'u. Garuu jijjiiramuu qaba. Uummatis, jaarmiyooleen siyaasaas, beektotis namni hunduu mootummaa irratti dhiibbaa godhee filannoon sirnaa gaggeeffame aangoon harka uummataa hin galu yoo ta'e biyyi kun hin baddi akka fokkisaatti baddi. Akka baay'ee fokkisaa ta'etti. Warri sammuun isaanii qajeelloo immoo karaan isaanii daddabaaf dheeraa waan ta'eef. Warra sammuun asumeetu beektaa? Warri sammuun isaanii asume karaan isaaniis asuma. Warri sammuun isaanii asume asumatti aangoo argatu asumatti sooromu. Warri sammuun isaanii gama laal jedhaman warri sammuun isaanii qajeelloo karaan isaanii daddabaaf dheeraa. Har'uma kasi mirqaansutti hin baatu. Kanaaf hidhaa akkasii kana dhaabanii warri karaan isaanii daddabaa fi fagoo waan ta'eef laafaa fakkaatan kun hin injifatu gaaf tokko. Isaaniin tuffachuu dhiisanii lolli Oromiyaa irratti labsame dhaabbachuu qaba. Hidhamaan siyaasaa Oromiyaatiin naannoo biraas hiikamuu qaba. Nagaan biyya kanatti bu'uu qaba. Komaandi poostiin ka'uu qaba Oromiyaa irraa. Sana booda uummata aangoo biyya kana jiraachisuuf yoo ta'e biyya ittiin geeraranii fi adda keenya rasaasaaf kenninaa fi jedhanii kana dhuguma jaallatu yoo ta'e yoo dhugaa ta'e aangoo uummatatti kennanii biyya hiree uummata biyya kanaa itti fufsiisuu qabu jechuudha. Barii akka addi bilisummaa Oromoo jedhutti isa alaa weerartuu fi qubattuun haasoftu miti addi bilisummaa Oromoo. Bakka jaalalli dhugaan hiree murteeffannaan jirutti bar Itoophiyaanuu xiqqoodha. Itoophiyaanuu nutti xiqqaatti. Maaliif Sudaaniin hin dabalannu? Maaliif Jibuutiin hin dabalannu? Maaf Keeniyaa dabalannee tokko hin taanu? Yoommoo wal dhiibuu, wal tuffachuu, wal jibbuutu ta'e haati manaaf abbaan manaayyuu siree irraa walirraa bu'u. Siree tokko irraa walii bu'u. Kana caalaagaa obboleessa kiyya yookaan falmachuu yookaan harka kennitee jiraachuudha. Kanumaan siin jedha.